buufatu qabdan. Warri Arabiffaa beeku Muhammad ibn Sirin jedhanii gaaf tokko jechuudha taabicha guddaadha Rabbi irraa jaalatu gaaf tokko Rabbi isa mokkoruu fedhee zayitii takka bitee zayitii san qarshii 40,000 bite 40,000 zabana san jechuudha miliyoona 100 zabanaati bitee gizeenni fiduu jechuun zayitii san keessa hantuuta keessa ciccitee du'e jechuudha. Hantuunni gizee dubarmeen tokko keessa gizee ergo zayitiin bakka takka caalamtee baatee guutuun isii badde jee zayitii san dhiise. Maal yaadee amma zayitii tana yoon abbatti deebise naggaadeen namni maallaqa irraa haa jedha namni imaan isaa dirre maallaqa irraa haa jedha waan tana useen nama gurguraa yoon itti deebise jedhe. Saniif yoo immoo gartee nama gurguree wanni jees namni abbichi nan itti gurgures maaltu naan ga'e akkasumatti nama dabarsa maallaqa jee dabarsaa jeeti zayitii dhiisee kasaare maal jee wanni zayitii tana rabbi akkana godheef beeyi taa'ee jeeti. Diliin amata 40 dura dalagee jira isiisan rabbi nama koree isan rabbi nama koree jeeti dhiisee jiru osoo naggaadii teenya tazabanaa taate isin maarraa maallaqa irraa haja yoo waan badaa bitte akkasumatti fuudhee badaa san namaa gurguru inni firra dabarse akkasumatti bakka walii dabarsan sila akka seeratti immoo ammas maal yoo inni gartee abbichan irraa bitte kanaa deebise abbichi sunis sila akka seeratti beekee akka seeratti akka sharitti waan badaa takka yoo gartee deebi firraa yoo deebiste hayyam yoon fuudhee isiisan deebise inni kunis fuudheetuma nama biratti gurguraa jee an deebise jeen dhiisu je'eeti waan san akkasuma dhiise maali dilii amata 40 dalagee jira san rabbi nama koree jee wanni jechuun fedhe as keessatti osoo gartee nuti imaana qabaanne namni keenya wanni dalagates jeelanne teesses ta'inni qabus ni barafattiifise hatta haqa namaa kanas laalee nama zallumu isa irraa of qusatee addunyaa jala deemu dhiisee nama zulmii isa irraa of qusate silaa ilmi namaa as hin jiru ture. Akkasuma ture isaan isaadhaa seenaa dubbisaadhaa asittillee kitaaba tokkoon isin garsiisa kitaaba siiraa jechuudha. Namni siiraa seentanii dubbisuu dandeessan kitaaba waa'ee taariika islaamaa taariika sahaabaa taariika taabiyyoota seentanii akka dubbistan jechuudha abdiin qaba kitaaba kana dubbisaa jechuudha maaliif namni isin beeyni nama beeku kitaaba kan buufattan kitaaba taariika islaamaa jiru kitaaba muujizu taariikul aalim jala muujizu taariikul aalim islaamiyyaa jala kitaaba kana seentanii buufatuu dandeessan inni kuni seenaa maalii qabaa taariikul islaam jaa taariika warra lixaa jaa taariika jazaar taariika Tunisia, taariika Liibiyaa, taariika Andaluusii, Filistiinii, Misraa, Suuriyaa, Iraaqii, Suudaanii, taariika Omaanii, taariika Yaman, taariika Naayijeeriyaa, Somaalee, warri Itoophiyaa afaan keessaa bahu Somaalee, taariika Somaalees qaba. Warri Itoophiyaa seenaa fayyadama. Naayijeeriyaa, Keeniyaa, taariika Keeniyaa, Iraan, Turkiyaa, taariika Saudiyyaa jira. Taariika Kuweet, Iraaq, Rooman, Biizantii jechuun mootota gurguddaa gartee kaafirtoota addunyaa keessatti mootota gurguddaa kaafirtootaati. Sana jechuudha. Sanii fi Awurooppaa seenaa Awurooppaa taariika wanni aalama duraa lola tokkoffaa lola addunyaa tokkoffaa الحرب العالمية الأولى جاء الحرب العالمية الأولى جاء الحرب العالمية الثانية جاء الحرب العالمية الثانية لولا الدنيا تقفى لولا الدنيا لما فا جيك أبا فرنساي إنجليزي أرجنتينا أمريكا هندي جي روسيا جي هندو كبو تاريخ إسلام جاء biyya guutuu addunyaa irraa tana guutuu jechuudha akkaataa gartee isaan addunyaa tana itti bulchaa turan musliimni kana qaba jechuudha kitaaba kana seentanii buufatu qabdan warri Arabiffaa beeku kitaaba kana ni fayyadamu jechuudha warri Arabiffaa kitaaba kana ni fayyadamtanii seentanii fuutanii dubbistan warri Arabiffaan beekne akkamitti taariika kitaaba kana barraa jechuun keessan afaan qabu isiniin garsiisaa aappii tiraansleejoo san ni buufattanii aappii tiraansleejoo san eega buufattan booda haruma gabaabaa jechuun doolaa kana baruudhaaf aappii kana fayyadamtan jechuudha. No aappii tiraansleejoo kana fayyadamtanii isa kana fayyadamtanii san booda kitaaba san dheexanii jechuudha yoo dubbisuu barbaadan jechuudha akkatti fuutanii iskiriishuu godhataniiti san booda fuutanii tiraansleet san dheexan jechuudha afaan oromoo akkatti iskiriishuu godhatan jechuudha.
akkata iskirishuu godhaniiti neexan jechuun karaa gabaa. San booda fuutanii achitti ilaaltanii afaan oromoo jijjiirtanii maalummaa isaa baruu dandeessan jechuudha. Maaliif namni maalummaa hin beekne akka itti nama komatu hin qabu. Addunyaa tana dawlaan islaamaa akkamitti akka bulchaa turanii bartan. San booda qissaa sahaabota, qissaa taabiyoota, qissaa amma dawlaadha as keessa jira jechuudha. Amma waa'ee taarikha dawlaa muslimaa kana biyya bulchanii kana baruuf dawlaa abbaasiyyaa, dawlaa usmaniyyaa, dawlaa faaximiyyaa, dawlaa mamluukiyyaa hundi isaanii kan jiran jechuudha. Dawlaa ayyuubiyyaa jee hundi isaanii baruu yoo barbaadan jechuudha. Kitaabaa jira jechuudha. Taarikh dawlaa kan jiru takkaa'u islaamic history kan jiru appilikeeshina seentanii pileestoorii jira buufatu dandeessan. Akkamitti afaan hin beekne dubbisne jechuun keessan yeroo namaa yeroo ammayyaadha gaara dubbaan dhufna waan ta'eef kitaaba san seentanii buufattanii qissaa tana barreeffama kana dubbisuu dandeessan jechuudha. Seenaa musliimaa bara namni musliima taatan seenaa ta'e baruun iseen irratti dirqama. Muslimni zamana dura akkam ture haala ammaa akkam jira akkamii gatiin isaa agartee namni maalummaa islaamaa hin beekne jechuudha. Arraan tana agartee loqomatu danda'a jechuudha. Kanaaf namni keenya hundinuu maalummaa keenya baruu qabnan isin jaa akkasanii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.